Ashama akkam jirtu nagaan keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan isin haa qaqqabu. Akkuma beekamu miidiyaan meeshaa odeeffannoo ittiin tamsaasan qofa osoo hin taane akka dirree waraanaatti ilaalama. Sobniif dhugaan bakka itti wal fincilan akka jechuuti. Sabni miidiyaa dhugaa, duudhaa fi safuu isaa giddu galeessa godhatee hin qabne yeroo hundumaa burjaajii jala jiraata. Ijii fi gurri isaa kan garee faallaa isaa hiriiranii jiran irratti fuulleffata. Kun immoo dhukaasa meeshaa waraanaa ammayyaa malee alkallattiin akka injifatamu jechuuti. Sabni Oromoo baroota dheeraaf duulli irratti godhamaa turee fi ammas itti jiru gama miidiyaa idilee fi hawaasummaani. Kanuma bu'uura godhachuun chaanaaliin keenya Gulummaa Chaanaal jedhamu gahee gama isaa ba'uu fi odeeffannoo sabicha giddu galeessa godhatan dhiyeessuuf hojiitti galee jira. Kanaaf isinis maatii chaanaalii keenyaa taatanii akka odeeffannoo wayitaawaa nuti qaaccesnee dhiyeessinu hordoftanii fi nu jajjabeessitan isin affeerreerra. Odeeffannoo Gulummaa Chaanaal.